السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا وردسوتا كدوتو بكم جرتو نجاك السنة الحمد لله النجاجرة بكم جرت يتنجيني في رحمن ربي سنرتي هجراتو هران كانوا انتسيك بديرو فيه كتابة كفلتيتو كمالي فلتنو لجتشودا كناف كتاب نكون كتابة مالي سجدو في غير كتابتي سندبرسا أردوفا هجر مالالاتي لكوسا كياس شمرة أرجتو لكوسا كياس فلتلاتي نادا ولا ناس على فلتو الله مرضون يسفنها دين الإسلام ويمنها يا مولا وإسلام مولو يا هنا يا مسوات تكفلوا بثنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا أردوتا كدوتو بكم جرتو نجاكي سنة الحمد لله النجاجرة بكم جرتي تنجيني فرح من ربي سنرتي حاجراتو بلينتيا جروف جريني مال فكات حبا جراتن الحمد لله أرى وانا داتي سنين فيه كان مرقو جرتنكم كتابة كتاب نكون كتاب أكاندس نمجدودا والله هديات أنا سري فيديو في هديات أملي بيتنا من عمنا متيجة شورا كتابة كان أرجع تجد إيه دا كوني تفسير جد شورا تفسير جل أرجعتني ستلادو بفدا ولا تدي سين بيكو هيكا أفان رومو تنجد شورا هيكا قرآنات جد شورا نا يقول لنا إنه شارجة جرتن جمعات أفتجد شورا هتتمت فيديو كي كان شيرنا قد إن شاء الله هبا جها دا كنشان سنان جها هبا جها جتشود كنا موشان نتفكاتا توكو لما شاني توكو كوتي جتشود جها غرو توكو كان كوتي جتشود توكو نندبسا كنا شانان امو سنيفين قودا جتشود انا مالي سنين جتشون بربادي وروني شارجا جرتان جمعة افتنان فانتيف لوكاشيني سنيفان ارقبكا جرو بالبلا مدامي تنجتشودا إنها شيء تسمين سني قودة جتشود إن شاء الله كناف كتابة كان نموني بدبسو بربادة نانو شهر جت قاف الجمعة رفتو بيشان أنا ساب البلك يكونوا كان زلت ترجتن كان قبضاتي واتساب بيقفان كرا واتساب بيقفان سني ده بيسا قطتا سنوجتو بالبلك وجتشود قطتا ندولنا قاف سنة دولا قروا أرن دو أراني وما ننجر أنتف إنوجتو بالبلك أما قروا قاف سنة قافنا سي كأياتش جاهي قطتا نارجتوني دنديسو جتشود أنا akkasii siniin jedha kitaabban kana shaala keessattuu ijoollee sallamtee biraan nagaa ijoollee sallamtee naannoo shaarjaa jirtan naannoo dubaa jirtan dhuftanii fudhachuu kan barbaadan kan immoo lookashinii argitanii yaa karaa kiyyarraa ta'e kan isinii fidu jechuudha na dubbisaa siniin jedha jazaakallahu khairan barattanii irraa fayyadamtanii du'aa illee ni gootu fi nama kana natti kenne jechuudha kan natti kenne immoo madaamii kiyya jechuudha Saudi Arabiyaa irraa fiddee adiyyaa hiriyoota kan keetiif geessi fi naan jette jechuudha anaafis adiyyaa kana tokkoo fi kana tokko naa kennitee jirti kana immoo hiriyoota keetii adiyyaa geessiif naan jettenna kanaaf kitaaba kana namoonni fudhachuu barbaadan naannoo shaarjaatti fudhachuu ni dandeessu yookaan dhiyoota tan isin fidaa yommuu dhiyoota ubaattanii lookashinii isin ergee nama ergattanii soo fudhattanii dandeessunnaa wiixata كتابن كون كتاب مالك جتشو كيسني نولو بلين ما فوقن جرا جمعة فقرون يدفنا وان تايف وكتفو دنديسين جرا والله كتابني كون كتاب كندس نمجر ودباي إنجم مدقا فشنا يتجتشو لنا فشنا فيك أنجم كي جنباي تكون تجمع مدينة كتابن كنا برتني يفدوك فتني راكف يدم تنم بربادنا كسي سنين جزاك الله خيرا هيك قرآن تجتشو ناجول سلمتي داف أكم برباتي ساكن تير كيساتو شين أدين سنفا شين تكشون سنفا باي tokko barbaachistudha kun ammoo hiika quraanaati bakka isiniif hin galle tokko sirriitti kan isiniif galchuudha maalummaa quraanaa maalummaa islaama maalummaa diinii kan sirriitti kan keessatti of argatanudha yoo rabbiin isiniif laaffisee fudhachuudhaaf yaala bileenti kafaltii tokko malee fudhattu keessatti ijoolleen naannoo fujeeraa jirtanu fujeeraa naannoo kurfa kan jirtanu dhuftanii fudhachuu dandeessu naannoo san jira waan ta'eefna ittiin madaamitti dhuftanii fudhattu jechuudha ijoolleen ammoo naannoo shaarjaa jirtan jumaa dhuftu ni dhufa waan ta'eef jumaa dhuftu na dubbisuu dandeessuun isin jira sagalee isaa bakka kanatti waan dhagahamneef inshallah irraa ayintanii godheetiin jiranna akkasitti badhaati koottaati fudhadhaati irraa fayyadamaa isin jira bileentiya
wantin kana sinin jedhee fi ijoolleen baay'een Itoophiyaa irraa kitaaba adda addaa fidanii kitaaba eenyummaan abbumti arge barreesse fidaniitiyyuu birrii baay'ee tinurtu gurguru jiranii jechuudha. Akkuma sinuu beektan mee gaafadhaa kitaaba bakka adda addaatti kitaabni tokko birrii 100 birrii 150 birrii 100 fi 200 taaksiin ammoo akkasumatti birrii 50 birrii 60 akkasitti namarraa untanii jedhu kana yaaddofnee kitaaba bitachuu dhiisaa jirra jechuudha. Kana ammoo akka carraa ta'ee madaami kiyyattu Saudi Arabiyaa irraa fidee afaan maaliitiin dubbista jettee na gaafannaan afaan Oromootiin dubbisan jedheeni kanaaf isiniifis asumaaniyyuu carraa gaarii anillee fidii hin jenneeni yaa'u tokkittu manaa fiddiin se'ee ishiin ammoo hedduu fiddee kana hiriyoota keetiif qoodii kaan ammoo dubbisiirraa fayyadaminaan jette jechuudha. Inshaallah rabbiin jazaa ishee akka kaffaluufi akkas isiniin jedha sheer godhaati keessattuu ijoollee sallamteedhaaf yoo sheer gootan gaariidha jedhee yaada. Maaliif bakka silaa isaan dhibbaa sirraanii argatu sirriitti keessattuu inni kun nadiin kun fa'a baay'ee tokko murteessaadha salaataaf akkata salaataa dhaabii teessuma wudu'ii waan hunda of keessaa qaba jechuudha. Waan barbaadan hunda saniif inshaallah yoo isin danda'ame ijoollee hiriyoota keessan sallamtee fira keessan sallamtee yoo jiraatan nama beektan sallamtee yoo jiraatan kutaatii tiktokii faarran maxxansaatti jumaa dhuftu anshaarjaan dhufa shaarjatti fudhatan namni immoo lakki manuma dhufee kurfa kaanii fudhadha jedhe kurfa kanaa dhufan rakkoon takka hin jiru lookeshiniin ergaa fi mana dhufanii fudhachuu danda'u jechuudha. Isin galee namni immoo mana dhufuu hin dandeenye yeroo gara iidittis rakkoon takka hin jiru isiniif hin fidaan isiniin jedha buleeyyantiyaa warra kana sun ta'e irra caalatti kan itoo irraa fayyadamanii jedhee yaadu ijoollee sallamteera jechuudha. Maaliif akkuma beekamu yeroo akkuma nama isinii kaasee yeroo kitaaba ni binna jenne buleeyyan keenya hedduun isaanii birrii 50 birrii 30 birrii 20 fidaniit 150 200 nutti gurguru. Sanuma ammoo taaksii birrii 50 birrii 60 birrii 70 nurraa fuudhunna kana yaaddofnee kitaaba bitachuu nutummaa warumti ijoollee musliimatu warumti islaaminaa akka guddannee iyyuu yaaddofna jechuudha isaanii mitiinna. Isaaniif ammoo baay'ee tokko murteessaadha jedhee waan yaaddufan dhaamsa kana isinii qabadhee dhufe hangama kiyyaa yeroo madaamin naafiddu baay'ee tokko gammadeen isa ishiin hiriyoota keetiif qoodi jettee wajjin baay'ee tokko na gammachiise wallahi laazim ofii kiyya caala baay'ee tokko itti gammade basana irraani fayyadamtu jedhee yaadannaa namni rabbiin si laafisee kaa'u yaa jireenyi mana madaami baay'ee tokko ulfaataa yeroo kamiin dubbisaatu jira waa baay'eetu jiranna haa ta'u malee yeroo ingatteessa yeroo riba keessanii mana dubbifattu yoo isinii danda'ame bi'iznillah na dubbisaati isinii na qabbala inshaallah dubbifattanii irraa fayyadamtuun isiniin jedha buleeyyantii qaqqaaliif gaggaarii sheer gochuu fi indagatina ijoollee sallamteedhaan isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. namni muhabba rasuulaatiin qabamu haqiidhaaf maraataaf ayyaan qabulamu muuminni haqiiqaa jira yeroo kamu diiniin nabi muhammad biratti hin tuqamu kan haqqee rabbiitiif jecha wareegamu hawwiin isaa qawliin rabbii ol qabamu.